Isani amane nan beeka kanaafi ittin qaana'u Timootiyos isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12. Kanan amanin beeka inaari fadhu kennar kasaniga tinan tola isa sansakako karadab lugan Yesus jireenyi ko itille yao kanan amanin beeka inaari fadhu kennar kasaniga tinan tola Isa sansakako karadab lugan Yesus jireenyi ko Argetan si hubate Tibraados gamasite ati abba hundumaa soora gabaashanite amala nama hundaa si qofaatu danda'a waaqoli hundaa keessa maaltu amma kee ga'a leeyya'u kana namanin beeka inaari fadhu kennar kasaniga tinan tola isa sansakako karadab lugan Yesus jireenyi ko bare alafa ka'ee garaa keetti fiiguun koo icciitii garaa kootee ikeessitti maachuun koo mana keetti naa fidee yaa waaqsitu naa tiksee uftaa si farfachuun koo hundaana dagachiise hundumaana dhiisisee tilleeyya'u Kana namanin beeka inaari fadhu anaaf qaba keeka tinan tola isa sansakako karadab lugan Yesus jireenyi ko Malinu sinqixxeessu hundaarraa si fo'adha jaalala keet naaf adda kanaaf si mararfadha sagantaan koo si qofa hin karoorsu kan biraa manni kees mana kooti gaaddisa bara bara galgalli koo si biraa itilleeyya'u Kana namanin beeka inaari fadhu kanaaf qaba keeka tinan tola isa sansakako karadab lugan Yesus jireenyi ko Addunyaan waa'ee keetiif dhiphaate wal rakkisaa innoo ilma Yoosefii tokko raajota keessaa ati ija koo naaf bannaa si hubadheera gooftaa sagaalee hundaa uumtee ilma waaqa jiraata Shaadaayidha gooftaan ilma waaqa jiraata Elida gooftaan ilma waaqa jiraata Adoonaayidha gooftaan itilleeyya'u kana namanin beeka inaari fadhu anaaf qaba keeka tinan tola isa sansakako karadab lugan Yesus jireenyi ko karadab lugan Yesus jireenyi
koo karaadhaaf dhugaan Yesuus jireenyi koo.